Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Walitti bu'iinsi godina addaa saba Oromoo Walloo fi Shawaa Kaabaatti mudateen itti fufuudhaan lubbuun namootaa dabalataa galaafatame. Komishiniin ogeessota mirgoota namummaa idila addunyaa sarbamiinsa mirga namummaa Itoophiyaa raawwatamaa jiru irratti bu'aa qorannoo isaa ifa godhe. Paarkiin Industirii Maqalee hojii jalqabee jira. Oduu kennaa biyya alaatiin haleellaa hidhattoonni koonsartii muuziqaa dheenna magaalaa Mooskootti argamutti bananii yoo xiqqaate namoonni 115 ajjeefamuu koreen qorachuudhaaf hundaa'ee jira. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadi amma oduu bal'inaan. Walitti bu'iinsi godina addaa saba Oromoo Walloo fi Shawaa Kaabaatti mudateen itti fufuudhaan lubbuun namootaa dabalataa galaafatame. Walitti bu'iinsi guyyoota darbaniif godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jillee Dhumuugaatti lubbuun namootaa dabalate qabeenya irratti miidhaa ulfaataa geessisaa gara aanaalee godina Shawaa Kaabaattis babal'achuudhaan lubbuun namootaa dabalataa galaafatamuu jiraattonni OFM'tti himan. Dabalata gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Akka jiraattonni jedhanitti godina Shawaa Kaabaa magaalaa Xaayetti haleellaa hidhattoonni bitootessa 21 bara 2024 raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 8 ajjeefamanii kanneen 20 ol ta'an ammoo madaa'uu isaanii ibsanii jiru. Jiraataan magaalaa Sanbatee maqaan isaa akka eeramu hin barbaanne tokko haleellaa hidhattoonni bitootessa 21 guyyaa naannoo sa'aatii 4 fi walakkaa hanga sa'aatii 6tti magaalaa Xaayee keessatti raawwataniin miseensi maatii isaa Aliyyi Adam jedhamu dabalatee namoonni 8 ajjeefamuu miidiyaaf ibsee jira. Aliyyi rasaasaan rukutamee miidhaan irra ga'e wayita mana yaalaa ga'utti sababa dhiigni isaa baay'ee dhangala'eef lubbuun isaa dabartee jirtis jedhe. Qaamoleen haleellaa kana raawwatan hidhattoota faannoo ta'uu kan ibse namni miidiyaadhaaf yaada kenne kun haleellaa magaalaa Xaayetti raawwatame kun haleellaa guyyoota kurnan darbaniif aanaa Jillee Dhumuugaatti lubbuu jiraattota 20 ol galaafate waliin hidhata kan qabu ta'uu himee jira. Jiraataan magaalaa Xaayee kan biraa taatee tibbanaa laalchisee yaada miidiyaadhaaf laateen haleellaa guyyaa sana raawwatameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 8 darbuu eeruudhaan haleellicha qaamolee shanee jedhutu raawwate jechuun quba itti qabee jira. Haleellicha kana kan raawwate hidhattoota naannoo biraarraa dhufan shaneedha jechuun hime. Yeroo ammaa kana lolli magaalattii keessatti adeemaa ture tasgabbaa'us manneen barnootaa fi waajjiraaleen tajaajila kennaa akkasumas immoo sochii geejjibaa addaan cituu himee jira. Aanaa Jillee Dhumuugaatti haleellaa hidhattoonni faannoo fi humnoonni uffata poolisii naannoo Amaaraa uffatan bitootessa 9 eegalee guyyoota kurnan itti aananiif raawwataniin jiraattonni ajjeefamaniin alatti kanneen miidhaan qaamaarra ga'ee wal'aansaa fi gara Sanbatee fi Adaamaatti geeffamaa turuu isaanii OFM gabaasuun isaas ni yaadatama. Ogeettii fayyaa buufata fayyaa magaalaa Sanbatee hojjettu tokko Addis Istaandaarditti akka himtetti kanneen haleellaa kanaan miidhaman buufata fayyaa magaalaa Sanbateetti wal'aansa argachaa jirus jettee jirti. Miidhamtoonni qaamni isaanii baay'ee miidhame ammoo gara Adaamaatti ergamanii wal'aansa argachaa jirus jettee jirti. Komishiniin ogeessota mirgoota namummaa idila addunyaa sarbamiinsa mirga namummaa Itoophiyaa raawwatamaa jiru irratti bu'aa qorannoo isaa ifa godhe. Komishiniin ogeessota mirgoota namummaa idila addunyaa Itoophiyaa gabaasa waliigalaa ala qabiinsa mirgoota namummaa Itoophiyaa keessa jiruu fi mul'atu ilaalchisee qorannoo bal'aa gaggeesseen bu'aa qorannoo isaa mana maree mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhiyeesseeti jira. Guutuu gabaasa kanaa Xubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bara 2018 hanga 2023 keessa sarbiinsi mirga namoomaa bal'aa uummata biyyattii baay'ee irratti miidhaa guddaa geessise raawwatamuu ibse. Sarbiinsa mirga namoomaa bara 2018 hanga 2023 raawwataman ilaalchisee gabaasni koomishinichi baase akka mul'isutti naannolee 4 Oromiyaa, Amaaraa, Somaalee fi naannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa duraanii keessatti mirgi namoota dhuunfaa sarbamuu ibsee
ibseera. Gocha akka hidhaa jumlaa, mirga wabii dhorkachuu, ajaja mana murtii kabajuu dhabuu fi miidhaan saalaa shakkamtoota irratti raawwatameera jedhe. Waraanni naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru sarbiinsa mirga namoomaa ulfaataa geessisuu gabaasichi addeesseera. Dhiittaan mirga namoomaa akkasii kun hawaasa bal'aa miidhaa jiraachuu gabaasichi eereera. Milishaa, bulchiinsa gandaa, poolisoota, miseensota raayyaa ittisaa fi hanga'oonni mootummaa gochaa kana keessaa gahee qabu jedheera. Waraanni naannoo Tigraayitti eegaluun gara naannolee Affaarii fi Amaaraatti babal'atee ture sarbiinsa mirga namoomaaf sababii biraa ta'uu eerameera. Falmii aangoo, waldhabdee amantaa fi eenyummaa, waldhabdee daangaa fi ajjeechaa siyaasaatiin walqabatee sarbiinsi mirgaa mudachuu gabaasichi eereera. Ajjeechaa artiistii Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee naannoo Oromiyaa keessatti bara 2019 keessa sarbiinsi mirga namoomaa hedduu raawwatamuu gabaasichi yaadachiiseera. Kana malees humnoonni falmii hidhannoo gaggeessaa jiran garaagaraa yakkoota akka lammiilee nagaa ajjeesuu fi miidhuu, buttaa, qabeenya barbadeessuu fi qe'eerraa buqqisuu raawwachuu eereera. Akkasumas lola humnoota mootummaa fi garee hidhattootaa gidduutti gaggeeffamuu walqabatee miidhaan gahaa jira jedheera. Sababiin sarbiinsa mirga namoomaa naannoo Somaalee keessatti mudate falmii aangoo fi dorgommii qabeenya uumamaa dhuunfachuuf godhamuudha jedhe. Kanaan walqabatee waldhabdeen naannolee Affaarii fi Oromiyaa waliin uumamuu eereera. Waldhabdeen Affaarii fi Somaalee gidduutti kan gandoota Adaayituu, Hundofoo fi Godamaayituu keessatti mudate lubbuun namaa darbuu, buqqaa'uu fi qabeenyi barbadaa'uuf sababa ta'eera. Sarbiinsi mirga namoomaa akka dhaabbatuu fi mirgaa fi kabaja namoomaa tiiksuuf akka hojjetan mootummaa federaalaa fi naannolee koomishinarri koomishinichaa Profeesar Daani'eel Baqqalaa gaafateera. Mootummaan federaalaa fi naannoo dhimma sarbiinsa mirga namoomaa qorachuun ka'umsa isaatiif furmaata barbaaduun qaamota yakka kana duuba jiran irratti itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuun miidhamtootaaf beenyaan sirrii kennamuu qabas jedheera. Addis Istaandaarditu gabaase. Paarkiin Industirii Maqalee hojii jalqabee jira. Paarkiin Industirii Maqalee hojiitti deebi'uu isaa hojii raawwachiisaa olaanaa Koorporeeshinii Misooma Paarkiiwwan Industirii Akililuu Taaddasaa beeksise. Dabalataa gabaasa kana Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Paarkiin Industirii Maqalee hojiitti deebi'uu isaa hojii raawwachiisaan olaanaa Koorporeeshinii Misooma Paarkiiwwan Industirii Akililuu Taaddasaa beeksisan. Sababa walitti bu'iinsa kutaa kaabaa biyyattiitti mudateen hojii dhaabee yeroo darbe Paarkiin Industirii Maqalee tumsaa fi xiyyeeffannoo olaanaa koorporeeshinichi kenneen hojii eegaluusaa hojii raawwachiisaa muummee ibsaniiru. Kaampaanonni kanaan dura achi keessatti oomishaa turan hojii akka jalqaban akkasumas investoroonni haaraan akkaataa paarkicha keessatti hojjechuuf gaafataniin hojii investimentiin duraa xumuraa akka jiran kan eeran hojii raawwachiisaan olaanaa kun kaampaanonni hojii akka jalqaban koorporeeshinichi yaalii guddaa taasisaa jira jedhan. Hojii raawwachiisaa olaanaan koorporeeshinichaa Akililuu Taaddasaa paarkichi humna guutuun hojii akka jalqabu, waaqabeessummaan isaa akka guddatu akkasumas haalli investimentii mijataan akka uumamuuf yaaliiwwan taasifamaa jiran qooda fudhattoonni biroon akka deeggaran waamicha taasisaniiru. Paarkiin Industirii Maqalee lafa hektaara 238 irratti ijaarame akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2017 hojii kan jalqabe yoo ta'u sheedota 15 akkasumas lafti waan hundi guutameef investorootaaf qophii taasifamuusaa odeeffannoon koorporeeshinii irraa argame ni mul'isa. Oduu kennaa biyya alaatiin haleellaa hidhattoonni koonsartii muuziqaa dheenna magaalaa Mooskootti argamutti bananii yoo xiqqaate namoonni 115 ajjeefamuu koreen qorachuudhaaf hundaa'ee jira. Namoonni 140 caalan immoo madaa'uusaa dhaabbanni Tikiraashiyaa beeksisee ture. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Haleellaan hidhattoonni koonsartii muuziqaa dheenna kana magaalaa Mooskootti argamutti bananii yoo xiqqaate namoonni 115 ajjeefamuu koreen qorachuudhaaf hundaa'ee jira. Namoonni 140 caalan immoo madaa'uu dhaabbanni Tikiraashiyaa dubbatuun beeksisee ture. Viidiyoon BBC mirkaneessee akka agarsiisutti hidhattoonni uffata waraanaa uffatan 4 haleellaa kana keessaa qooda fudhatanii jiru. Kanneen haleellaa kana raawwachuudhaan shakkaman 4 ammoo namoota kan biroo 7 waliin to'atamuu isaanii dhaabbanni tika biyyattii pirezidaantii biyyattii gurra buusuudhaan miidiyaaleen Raashiyaa gabaasanii jiru.
kanneen ajjeefaman keessa daa'imman jiru jedhamees jira. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa wanti raawwatame haleellaa shororkeessummaati jechuudhaan balaaleffate. Haleellaa kanaaf gareen Islaamik yookaan ISItti itti gaafatamummaa akka fudhatu ibsee jira. Kanneen haleellaa raawwatanis miliquu ibsee ture. Aangaa'onni Ameerikaa gama isaaniin IS Raashiyaa hubuudhaaf akka barbaaddu odeeffannoo akka argatan Ameerikaatti michuu BBC kan ta'e CBS'tti himanii jiru. Masaraan Ameerikaa White House immoo jalqaba baatii kanaa bakkeewwan namoonni baay'atanitti haleellaan qiyyaafame mudachuu akka danda'u Raashiyaa akeekkachiisu ibsitee jirte. Galma Kirooksii jedhamu kana keessatti yeroo haleellaan raawwatamu bashannanaatu ture. Muuziqaa baandii rook piikniik jedhamu daawwachuudhaaf lammiileen Raashiyaa 6,000 galma magaalaa Kirooksii keessatti argamanii. Hidhattoonni galma seenanii dhukaasa akka baranii fi waltajjii gubbaattis bahuu isaanii ibsamee jira. Akka namni ijaan argee himetti haleellaan kun baandicha gara waltajjiitti bahuu isaanii duraadha. Miseensi baandii kanaas miidhaan irra ga'ee jira. Gamoon galmichaa gara caaluun ibiddaan kan gubate yoo ta'u, gartokkeen baaxii isaa immoo diigame. Aangaa'onni Raashiyaa kanneen haleellaa kana raawwatan adamsanii qabuudhaaf humnoonni nageenyaa bobba'uu isaaniis ibsanii jiru. Torban lamaan dura ambaasiin Ameerikaa Raashiyaatti argamu lammiilee isaa bakkeewwan namoonni baay'atan akka hin deemne akeekkachisee ture. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin immoo haleellaa kana ilaalchisee ummataaf ergaan dabarsan hin jiru. Haa ta'u malee itti aanaan isaanii haleellaa raawwatame kanneen madaa'u dafanii akka fayyaniif abdii qabna jedhee jira. Haleellaan namoota nagaa irratti raawwatame kun haleellaa humna Raashiyaa keessatti waggoottan 20 keessatti raawwatamedha jedhamee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessisuun keessi wajjin ture an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii.